kunoo akkuma na argaa jirtanii harka kiyyaa dhiqadhee dhufee jira jechaadha. Kunoo harka kiyya qulqulleessee dhufee jira jechaadha. Argaa jirtu jedhee yaada. Kunoo harki kiyya kunoo kana fakkaata. Amma dibadheen ture amma kunoo homtuu hin jiru jechaadha. Maaliif harka kiyya immoo laala xiqqoo kaameraatti isinii butaa jechaadha. No sinillee hin nodhou harki keessan isinii baay'ee bareeda jechaadha. Harki keessan baay'ee tokko isinii bareeda, isinii haddaata, illallaafa, baay'ee lallaafa. Baay'ee harka keenya akka lallaafuuf gahee guddaa qaba. Akkasuma rifeensa harka keenya irra jiru remove godhaa jechaadha. Akkasuma gargaara jirtan. Kin hin balleessaa jechaadha. Innaa kana isiniin jedhaa itti fayyadamaa. Waan ani itti fayyadame tokko isiniif qabadhee dhufu. Anillee gara duubaatti hin deebi'u. Isinillee like gochuudhaan, share gochuudhaan, comment gochuudhaan na jabeessaa. Viidiyoo koo hanga dhumaatti daawwadhaa. Osoo hanga dhumaatti hin daawwannee yoo comment naa kennitan gati hin qabu. Yoo tuqxanii dhiiftan na hin fayyadu. Like tuqaa. Like tuquun guutummaa viidiyoo koo daawwachuudhaan na hordofaa. Baay'een isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan tura. Kunoo fidadhee dhufeen jira. Hamma nan dibadha harka kiyyaa jechaadha. Hamma nan dibadha kun akkuma argaa jirtanii harka kiyya kuni jechaadha. Akkuma argaa jirtan harka koo kana walumaa isaa laqallaqee nan dibadhaa jechaadha. Harka kiyyarra waan jiru naa balleessaa jechaadha kun. Harka kiyyarraa rifeensillee yoo jiraate waa biraa of keessaa hin qabu. Burtukaana, loomii, damma qofaadha kan walitti dabalamee jechaadha. Waanuma mana keessatti hojjetachuu dandeessan, waanuma mana keessan keessatti isin fayyadu na argaa jirtu. Waan inni irraa hojjedhe isinitti himee jira. Dammadha, burtukaana, loomiidha. Waa biraa of keessaa hin qabu jechaadha. Waan harka keenya miidhaa, harka keenya maal godhaa waan jedhan tokko hin qabu jechaadha. Maaliif isaa booda immoo kun akkuma na argaa jirtan kunoo harka kiyya dibachaa jira jechaadha. Harka kiyya kunoo akka quba kiyya keessallee akka inni naaf hin jedhu jechaadha. Kunoo na argaa jirtu harka kiyya. Isaan booda immoo bishaan labiidhaan hin dhiqadhaa jechaadha. Bishaan labiidhaan hin dhiqadha. Bishaan labiidhaan hin dhiqadhaa. Akka inni naaf gadhiisuuf jechaadha. Bishaan ho'aatu hin taane labii masaa jechaadha. Isaan hin dhiqadha harka kiyyaa jechaadha. Akkuma argitan daqiiqaa 20 ol ofirran tursiisa. Zummidhee jechaadha. Sa'aatii hojii fixxanii kilaasii keessan galtaniitti godhattu jechaadha. Wal harkisa kun akkuma argitan damma waan ta'eef damma yookiin asal kan araboonni jedhan jechaadha. Waa biraa miti waan gatii nu kaffalchiisu qabu mana keenya keessa jira. Fudhannee dibachuu godhachuu bichaadha jechaadha. Waan itti nu ifannu yoo maashina qabdu ta'e maashinatti ifachuu dandeessu. Akkasuma bishaan ho'aa keessatti ho'isuu ni dandeessu jechaadha. Ani garuu harka kiyyaaf sababa waan sagalitti ifadhuuf jecha kilaasii kiyyatti maashina bitadhee jira jechaadha. Kun akkuma argaa jirtan wali qabata jechaadha. Harki kiyya argitu adda hin bahu. Baay'ee wal qabatee jira. Maaliif harka kiyyaaf faayidaa guddaa naa qaba jechaadha. Akkasuma harki kiyyaa kun argaa jirtu harki kiyya akkuma argitan addaachaa jira jechaadha harki kiyya. Maaliif loomii burtukaana malee waa biraa of keessaa hin qabu. Waan harka keenya miidha jettanii sodaattan hin qabaatinaan isin jedha. Kun akkuma argitan wal harkisa baay'ee jechaadha. Argaa jirtu dammadha, loomiidha, burtukaana waa biraa of keessaa hin qabu. Mana keessanitti hojjetachuu dandeessu. Ani garuu kan gabaadhaa bitan gimmaasha naa kennanii ani immoo manatti isumarraa ilaalladhee akkuma kanatti wal harkisaa kan gabaa fi kan manaa jedhee mana keessatti walitti dabalee hojjetadhee itti ilaalladhee itti fayyadamee ka'een haala inni jedhu sanaan hundumaa isaa haala isaan itti fayyadaman illee ilaalladhee tananii fayyadamuu jalqabe jechaadha. Akkuma argaa jirtan kunoo harki koo amma addaachaa jira. Argitu barruu harka kiyyaa argitu harka koo waan fakkaatu jechaadha. Argitu akkatti inni wal qabatu. Innaa kanan isiniin jedhaa itti fayyadamaa harka keessanirraa hanga daqiiqaa 30 kaawwadhaa yeroo hojii isaanii xumurtanii jettanii of dagachuun nu barbaachisu babbareechuun nu barbaachisa. Yaa ugaa jiruun goraa dhommaas nu daalacheessu iyyuu harka keenya immoo bareechachuu qabna jechaadha. Uumaa miti obboleeyyan kiyyaa kun barnoota isiniif ta'a jedhee yaada. Kunoo akka argaa jirtan akkasitti wal qabatachaa harki kiyyaa.
kunooti kunoo akkasitti wal harkisaa baay'ee wal harkisa jechaadha. Baay'ee daqiiqaa 30tiif inaashaatu jechaadha. Sirriitti harka keessan kan inaashaatu sirriitti kun akkuma na argaa jirtan harka kiyya naashaan jira jechaadha. Isaa booda immoo bishaan labiidhaan dhiqattu kan isin hin taaneef jechaadha. Bishaan labiitiin kan isin gadhiisu bishaan labiitiin dhiqattu. Akkasitti inaashaatu harka keessan argaa jirtu ni kun waan fakkaatu argaa jirtu. Dibadheen jira jechaadha. No akkamitti immoo akka yeroo dhiqadhe immoo kan ittiin irraa gadhiisee isas walumaan ilaalla. Kunoo kun argaa jirtan harki kiyya kana kun argita wal qabata jechaadha. Maaliif damma yookiin asaliin baay'ee isaa wal harkisa jechaadha. Harka keenyaaf baay'ee faayidaa guddaa qaba. Baay'ee faayidaa guddaa qaba. Yoo argitanii jarrillee itti fayyadamu jechaadha. Amma harka isaaniitti waa biraa fayyadamu osoo hin taane kanuma fayyadamu. Isaan garuu hin bituuni beektu miti hin bituuni. Anuma qodaa kunoo akkuma na argaa jirtanii amma kana keessaa kanattan gadi naqadha argaa jirtu kunoo. Kan amma harka koo gawwichaadha jechaadha. Isinis amma harka keessan gahu fayyadamtu kun akkuma argitan maashina kana immoo dhaamsee jira jechaadha. Maaliif asitti naqadheera kunoo jechaadha. Kunoo asitti naqadheera waan amma harka kiyya gahu qofaan itti naqadhaa jechaadhaan. Isinillee waan amma harka keessan gahu waan harka keessan qofaaf har'aaf isin fayyadu qofaadha kan isin godhattan jechaadha. Isaan boodatti sarraaf immoo hin kaawwattu. Kunoo anamma kun nagaa jechaadha harka kiyya iddoo naanqateetti immoo na jalaa qorra waan ta'eef deebeen fudhadhaa jechaadha. Kanaafiyyuu haala kanatti an wajjin tura haala kamiin akkan dibadhu na ilaalaa isiniin jedhaa na hordofaa na jajjabeessaa ilaaltanii zummettanii na bukkee hin darbinaa haala kamiin akka ittiin jennu isin agarsiisa jechaadha. Asirratti suura isaallee isiniif nankaa isiniin jedhaa daawwattoota kiyyaa na hordofaa walumaan gara dibachuu isaatti deemnaanii isiniin jedha. Kunoo akkuma argaa jirtan maashina kan argaa jirtu maashina kana elektirikiitis akka hin jira jechaadha. Isa keessatti maaliin ifadha yoo jettanii loomiidha. Kunoo akkuma argaa jirtan jechaadha bishaan ho'aatu keessa jira amma naa ho'eera jechaadha. Kunoo argaa jirtu jedhee yaadaa jira. Kunoo burtukaantiniidha loomiidha burtukaana damma jechaadha. Asalisa jedhan jechaadha. Kun harka keenya irraarree irfeensallee rimoofii godhaa harka keenya illee sababa qaqee nu bareechaa jechaadha. Warreen harka keessan irratti irfeensi yaa'ee jiru yookiin haarriin isinitti yaa'ee jiru jechaadha. Dammoo irfeensa keenya akkasuma harka keenya illee laaffisaa harka keenya illee ni bareechaa jechaadha. Haala kanaatti fayyadamna. Maalirraa akka hojjetame isinitti hima jechaadha. Kuni kan irraa hojjetame burtukaana loomiidha. Dammaa jechaadha. Waa biraa of keessaa hin qabu. Waan tokko waa biraa of keessaa hin qabu jechaadha. Kanuma sadanidha. Kan immoo walitti makattanii maashinatti rukuttu jechaadha. Cuunfitanii burtukaana isin cuunfitu akkasuma loomii isin cuunfitu damma itti gadi naqxu jechaadha. Ani garuu kana kan isaan bitatanii fayyadamaa jira jechaadha. Garuu kana nufi kiyyaas hojjedhe qo'aa isinitti agarsiisa. As keessa jira jechaadha. Kana nufi kiyyaati manatti hojjedhe isinitti agarsiisa jechaadha. Kana nufi kiyyaa hojjedhe. Kanani ofii kiyyaa hojjedhe isinitti agarsiisa. Kun garuu kan bitamedha jechaadha. Ila kun akkuma argitan kan ofii kiyyaan manatti hojjedhe jechaadha. Burtukaana gimmaashaa, loomii gimmaashaa, akkasuma immoo damma amma isin barbaachisu damma itti baay'istu jechaadha. Akkasuma damma isa gabaa bitamu osoo hin taane jarri amma akkan kiyya amma manaa qabu jechaadha. Waggaatti si'a tokko baafatu amma dheengadda baafatanii kan biraallee qodaa tokkicha fuula kiyyaaf illee kan kaawwadhetu jira jechaadha. Isinitti agarsiisa yeroo biraa kan ofii kiyyaaf manatti hojjedhee jechaadha. Akkuma argaa jirtanii isinitti mul'ata jedhee yaada buleeyyan kiyyaa silanii kaameraa fi qabadhee jiruuf baay'ee isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Kanaafiyyuu kan ammoo maaliin godha yoo jettanii amma harka kiyyan dibadha jechaadha kan. Amma laalaa naa bulluqeera bishaan ho'eera jechaadha. Maashina kan ammoo kan ittiin intini godhadhu jechaadha. Ittiin kan qibaatee ho'ifadhu kan ittiin yeroo harka koo dibadhu ho'ifadhu akkasuma yoo barbaadan yeroo qorraa jechaadha. Yeroo qorraa bishaan ho'ifattanii harka keessanitti dhiqachuuf waan barbaadan godhachuu dandeessu jechaadha. Akkuma istoofiiti an kanallee bibbitadhee jira jechaadha. Kunoo amma naa ho'ee jira argitan akkuma argaa jirtanii
ho'ee jira jechaadha antini kuni. Dura garuu kun akkuma argaa jirtan kun akka kanatti jira jechaadha. Kun akka kanatti jira. Argaa jirtu kana nufi kiyyaan hojjetadha jechaadha. Akkasii maarbeetikiitti waraabuuf isinuu hin beektu. Haala jaraa jechaadha. Hojjetadheen kana immoo fidadhee dhufe jechaadha. Kun immoo kan gabaa bitameedha. Ilaala kuniif kun garaagara jechaadha. Kuni maal of keessaa qaba yoo jettan kan gabaa bitamee kunillee akkuma isaati jechaadha. Fakkeenyuma isarraa argeen hojjedhe jechaadha. Isinillee akkuma kana burtukaana gimaash, loomii gimaash, damma walitti dabaltanii waliin qalaqaltanii ho'istanii harka keessanitti dibattu. Akkasuma rifeensa harka keessanirraa remove gochuuf, akkasuma harka keessan laaffisuuf, akkasuma harka keessan bareechuuf isin fayyada jechaadha. Amma ho'ee jira amma kun ho'ee jira maalitti akka naqadhee dibadhu waliin ilaala jechaadha. Iddoon immoo kan immoo dibadhee keessu maaliin akka dhiqadhu walumaan daawwannaa anuma wajjiniin turaan isiniin jedha. Amma kunoo anaaf naa baqee jira jechaadha yookiin wal naa gadhiisee jira jechaadha. Dura garuu goggogee jira waanta ta'eef akka inni wal naa gadhiisuuf maashina kanatti naqadhaa jechaadha. Maashina kana immoo kunoo haala kanaan nan cufaa jechaadha. Amma ofii godheen jira. Yeroo barbaade immoo kunoo akkasitti banadhaa jechaadha. Argaa jirtu kunoo haala kanatti banadhaa. Yoo barbaade immoo daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 daqiiqaa 50 hanga daqiiqaa 80 jira jechaadha. Amma banadheen jiranii jechaadha. Maaliif ho'ifachaan jira waan ta'eef akkuma argaa jirtan oofin isa kanaa ooniin immoo kunoo isa kanaa jechaadha. Haala kanattiin hamma banadheen jira kunoo na cufeen jira. Argitu cufeen jira. Garuu asitti immoo parsantii 30 irra kaawwadheen jira. Amma immoo kunoo akkasitti nan banadha. Maashina kana jechaadha. Ittiin ho'ifachuuf amma waluma wajjiniin gara dibachuu isaatti wal wajjiniin deemna. Isiniin jedhaa maaliin akkammoo dhiqadhullee maaliin harka kiyya kan dhiqadhu kunoo loozii saamunaa jechaadha. Fuula kiyyaaf harka kiyya kanaan hin dhiqadha. Loozii saamunaa jechaadha. Yeroo maraa finnisa fuula keenya irra jirullee hin balleessa jechaadha. Akkasuma harka keenya illee nu bareechuuf baay'ee faayidaa guddaa qaba jechaadha. Looziin saamunaa wanta keemikaala garaagaraa yookiin wanta fuula keenya miidhuuf keessaa hin qabu. Loozii duwwaa kan ta'e bitattu jechaadha fuula keessaniif. Yaani kunoo kanuma fayyadamaa waa biraan geeddaru yeroon kana fixe. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota asnaa YouTube bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif abaayyatu akkasuma amantii islaamaa akkasuma amantii kiristaanaa bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif abaayyatu jechuun jaaladha. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoof haa galatu kan biyya keessaa kan biyya alaa teessanii nu daawwachaa jirtan bakka jirtan mana jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif abaayyatu jechuun jaaladha obboleeyyan kiyyaa. Warreen nu jabeessaa jirtanis guddaa galatoomaan isiniin jedha. Akkasumatti walaa jabeessinu maaliif wal jabeessuun gatii nuun kaffalchiisu laayik walii gochuun gatii nuun kaffalchiisu komentii walii barreessuun gatii nuun kaffalchiisu jechaadha. Maaliif yoo nuti wal gargaarre rabbillee nu gargaara jechaadha. Nuti garuu yoo wal ilaallee wal bira darbina ta'e gatii hin qabu jechaadha. Walaa gargaaruun isiniin jedha haala dandeenyeen haala nuu mijatuun walaa gargaarru isiniin jechuun barbaada. Zattaansee warreen maatii kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalama. Warreen maatii koo taatan immoo like, share, comment gochuudhaan na hordofaan isiniin jedha. Yoo like walii goone, yoo share walii goone, yoo wal jabeessine wal guddisuu dandeenya. Bakka gaarii wal ga'uu dandeenya jechaadha. Kanaaf walaa jabeessinu isiniin jedha yaa Oromoo koo walaa gargaaru walaa jabeessinu. Yoo nuti wal jabeessine namni illee nurraa fakkeenya barata. Yoo nuti garuu wal bira darbina ta'e eentu lafaa nu kaasa nuti lafaa waliin kaasne taana nuti wal bukkee hin dhaabanne taana jechaadha. Dhaamsan isinii dhaamu asumaan kanadha. Har'a maaliin qabadhee dhufee yoo jettan waan haaraa tokko qabadhee dhufee jira. Innis maalii yoo jettan waliin gara hojii isaatti walumaan darbina. Maalirraa akkan hojjedhu maalirraa akkan hojjedhee hundumasaa isinitti agarsiisa jechaadha. Amma ganni dhufeera waa baay'ee nu barbaachisa waanta ta'eef jechaadha. Hundumti keessaniyyuu na hordofaa waliin haa hojjetanuun isiniin jira waan an hojjetadhe tokko isiniif qooduudhaaf waan itti fayyadame tokko isiniif qooduudhaan gara duubaatti hin deebuun jedha. Isinillee akkasuma laayikii tuquudhaan viidiyoo koo hanga dhumaatti daawwachuudhaan na hordofaan isiniin jira. Viidiyoon ani waraabu ammam yoo jabaate daqiiqaa 7 daqiiqaa 8 daqiiqaa 10 kana waraaba jechaadha. Maaliif yoo jettan namni baay'een hin daawwatu tuqee dhiisa malee tuqanii dhiisuu amannaa immoo daawwachuun isaa namatti ta'uu wayya jechaadha. Maaliif yeroo viidiyoo namaa ilaallu daqiiqaan 10 waan nuti qoxxoru tokko hin qabu jechaadha. Maaliif irratti bannee yoo deemne yeroo dhumnutti xumureen nu eega. Daqiiqaan 10 baay'ee miti isiniin jedha. Waliif daawwannu walaa jabeessinu isiniin jedha. Asumaan gara hojii isaatti darbinaa waluma anuma wajjiniin turaa isiniin jedha.